waan kingiraa malu hojjanna jennee waraana keenna nama kuma tokkoo fi dhibba homa garee ijaarree lafa qabsiifne hujii nagee Ayo borana siyama ya rabbi kiyana birmati Abbo borana siyama ya waka kiyana birmati jeta yo atino wakera birmati ya rabbi mita umbeza ndenda mata yo atino wakera birmati rako tanke sale karaja mata ayo borana siyama waan kingiraa malu hojjanna jennee waraana keenna nama kuma tokkoo fi dhibba homa garee ijaarree lafa qabsiifne hujii nageenya qofarratti bobbaana jennu namni waada lagu ni dogongora akka tasaa ta'e live irratti bakka salaatatitti bannee livein suni gara maletti koomantii dubbisa jechuun namoonni hedduu gara dogongoraatitti hubatan laakiin wantichi akka koomantiin hin dubbanne irra deebine ibsinee jira jechuudha sanumarra taa'ee abbaan dhuunfaatu kan murtii dabarsu waan kingiraa malu hojjanna jennee waraana keenna nama kuma tokkoo fi dhibba homa garee ijaarree lafa qabsiifne hujii nageenya qofarratti bobbaana jennu namni waada lagu ni dogongora akka tasaa ta'e live irratti bakka salaatatitti bannee livein suni gara maletti koomantii dubbisa jechuun namoonni hedduu gara dogongoraatitti hubatan laakiin wantichi akka koomantiin hin dubbanne irra deebine ibsinee jira jechuudha sanumarra taa'ee abbaan dhuunfaatu kan murtii dabarsuu hin dandeenye awwala namni murtii dabarsu hatta gadhaana masgiida imaama masgiidaa tokko koreeto nama ijitimaa yaani nama wali qabama hoogganaan tokko yoo namuma shan taanii isa keessa shanan san keessa tokko mudiira ta'e murtii wayii ati gadaa hojjedhu lakki gadaan hojjenne ati gadaan nyaatiin waan akkana hatta namni mana keessattuu ittifaaqa qabu hooggansa nama sadi nama shayyoo ta'an murtiin sun taraa jechuudha. Anaa nama guddaa anaa kingi biyyattii tan hunda kingummaan bulchu kana namni dhuunfaa abbammaan dhuunfaa kammaan imaama masgiida leen ta'in kammaan majlisa keessallee qooda hin qabne namnummaan taraan ta'ufiitiifuu tarkaan fidaan majlisa irraa boota hujiitirraa ari'amee tokkokkii kana bicha irratti maqama kiyyaan dhageettii horate hoya bontumura dhageettii horate abbaan baadoon baadoo qullaan qullaa jechuun beekamu sheekaa roobee udda wal dhabne baatii 4 yoo ka yaadattan taate gaafa inni finfinnee dhuburraa wacii baaseen deebifne waan nayyuun deebifne qurxummii na dhaqaba maal na dhaqaba jechuu isaa sanirratti wal dhabbiin keenya ni eegalee addaan gorre baatii 4f adda turre ani akka tasaa tahee challenge video waraabuu sanirratti gaa namni dakkaama gonni jedhan san nama barbaadami waan namni dogongoree nama barbaadami san sababeeffatee Kamal Abdallah adabbiin irratti fudhamuu qaba to maal jedhe sila la yaa qoqqophiin irratti xabamuu qaba jedhee gadi ba'ee lallabee namoonni hedduu san sababeeffatanii kagastilleen ari'atan jiru laakiin obboleeyyan keenya qaqqaaliiwwan taankii abdata kanaaf tarkaanfii sun namoonni fudhatan jiran namoonni didan jiran laakiin ibsi abbaan baadoo qullaan qullaa sheekaa roobee fudhatame kun tarkaanfii labsiin inni labse sun guutumaan guututti kakashafe ka hujirra oolle ta'uu isin hubachiifnaa jechuu hordoftoota keenya warri nu deeggartan warri nu dinqisiifattan qoqqobii kana diin sababeeffate namni dhuunfaadhaan baatii 4f waliin dubbifne adda gore tokko sababa dogongora namaa argame labsi akkanaa dabarsu hin danda'u hayyoota gurguddoo karaa zuumiitti walitti qabee messengeraan mari'achiisee jennaan wanni kun namnummaan dhuunfallee godhuu hin danda'u qoqqobiin kun sirrii miti inni nama akkanaatti ammallee immoo namnummaan qoqqobii dabarsu kun nuhu argee nuhu dubbatee gochi kun sirrii miti nullee sin deeggarru maal si barbaachisa tumaa si barbaachisa hidhaa si barbaachisa namuma lama sadi waliin namni mari'atee yaada kana dubbata ka kanallee hin qabne ka ulaagaa qoqqobiin guun innu nama qoqqobiin islaamarraa markazarraa ari'amee ala jiru gabbayeen irratti qoqqobii dabarsuun fudhataman qabu nusii mormanna atis mormadhu jechuudha deeggartoota fi dinqisiifattoota kiyyaa fi hayyoota gurguddoo anni beeytan kingiidha
gorsitoota qaba, doktora mataa kiyyaa qaba, nama keessan na gorsu qaba, nama keessan itti mari'adhuun qaba jechuudha. Gorsa nama maraan fudhadhu ree. Maa dura ibnee jirraa miti wa idhaa khaaxabahumul jaahiluuna qaalu salaama. Jaahiltoota radaa'uun hin eegamu. Munaafiqa bakka argatti si eebeessurraa nasiyaan eeyduu jechuudha. Kana waan ta'eef maqaa hayyootatiif maqaa kabajamtoota ummata kanaan waa'ee namicha kanaa hin dubbatin. Nuti isaaf jecha fooloon keen ka'u, isaaf jecha gastii sin dhooginu, daran si cimsina, daran si jabeessina, laakiin amaanaan nu si bira kaayannu naan jedhu ummanni kiyya akka keessan na dubbises ka alaanillee na dubbisu. Maqaa isaan dhayin isan arrabsin, kalee waliin jirtani, arra walitti kaatan wal xiqqeessitan jedhani. Diinni isa jibbu isa keessan si argata. Kasi jibbu isa keessan si argata. Isin bifaan wal fakkaattani. Dhaloota illee ijoollee naannoo tokkooti. Akka diinillee akka nama aliifa qara'ee tokkotti nama shakliin keessa walitti dhiyaatu. Kana maqaa rabbii guddaatiin si gaafanna. Waa'ee isaa guutumaan guutuutti maqaa isaa hin dhayin jedhanii namoonni hayyoonni na seeratan. Anillee maqaa rabbiitiin na qaban. Hayyoota kana kabajuuf hawaasa kiyya bal'aa kana kabajee amma booda waa'ee nama dhuunfaa kana ka maqaan dhoofne ta'uu ka isan tuyne ka isan arrabsine ta'uu waadaa galee istooppi godhe dhaabee jira jechuudha. Hordoftootaa fi deeggartoota kiyyallee nam tokko maqaa kiyyaa nama kana kan arrabsine ta'uu akka isatti hin buune ta'uu asumaa waamicha godha. Waamichi lammata ana daran mana kiyya cimsitanii deeggarsanaa qabdan waan dur caala mul'ata kiyya kana. Kiingummaan kiyya kun biyyoota Arabaa qofatti kan gabaaban. Kaayiroo, Ameerika, jiru addunyaa tan bakka Oromoon jirtu Chaayinaallee maan taane akka hooggansa keenya jalatti bultu waraanni keenya halkanii guyyaa viidiyoo keenya duweetu godhuun dhuftanii taap sheer nu godhuun kabajaa waamicha isinii goona. Kanatti amte chaalenjii guddaa akka Itoophiyaatti todontan akka Afrikaatti dorgomaa ka ta'u. Nama akkuma asin dura nama soddaa fi Oromoo waliin hin taphatin maali waliin hin taphatin naan jecha turtan. Nama cima Sumaalee ka ta'e asin dura sobboonaa waliin taphate ji'a shanaffaa guyyaa 21tti chaalenjii hamaa qaba. Deeggartoonni illee, mormitoonni illee, jaalattoonni illee, jibbitoonni illee, sheekonni illee, artistoonni illee, gaazexeessitoonni illee, qeessi illee, sheekii illee chaalenjii guyyaa saniitti irra hin hafinaa jedha. Yoo haftan gaa akka Oromootti ni komatamta. Kabaja waamicha kabaja isinii goona dhufuun kabaja hafuun salphina jetti Oromoon. Leenca fidaa koottaan jennu niyyaa qulqulluu fidaa. Hamilee cimaadhaan akka nu bira dhaabattan isin gaafanna ulfaadhaa galatooma. Rabbi atillee guyyaa jalqaba qoqqobiin dabruun akkana nu bira dhaabbatte abshir anufiin bulaa konfidensii qaba. Haga uumaatitti si deeggara jechuu keetiif galatoom sii fi Dr. Asliin asin jiru Dr. Asliillee nan galateeffadha. Maaf jennaan mana 3-4 olitti labsii kana irraa fuudhan irraa qeebalan. Namoonni gurguddoon an dinqisiifadhu iyyuu irraa qeebalan. Asliin odoo waliin jireenya fi hin taane namni waan itti amane dalagaame kabbaadhidha. Murtiin kun naa oli jedhee murtii saniif qoqqobii sanii kan fudhanne asuma hunda keessanuu warri fudhattanis warri mormitanis thank you በጣም አመሰግናለሁ afaan federaalaatiin thank you xumureen jira guyyaa gwaaba 21 shanaffaa challenge ajaa'ibaati wal agaru taamsaaf yoo qabaatan xumuree ramme. Okay, FC jennu kee kana fakkaata qoqqobbiin sirra kaayameen bifa kanaan mormattee uummanni illee si cinaa dhaabbatanii waan gaariidha. Kanaaf guyyaa geema keetiitiin wal nu agarsiisu jidduutti immoo deddeebinee wal arginaa. Galatoon mangisi. Isin haga dandeessanitti uummata bal'aa qabachuuf yaalii godha yaa'u namni hin balleessin hin jiru dogoggora keessan amantanii dhiifama gaafattanii mormattanii jirtan qoqqobbii isinirra kaayame nuti illee gara keenyaan isin cinaa jirraa abshiruu isinii jennee jirraa isinuu sarragaa baatanii jirtanii kanumaafuu guyyaan irraa kana fakkaata King Kamaaloo ofiin bulaa nama. Bulchaa nama. Simbula bicho tentang umat alle ni bulcha. Ni bulcha. I am leader. Nam cokon ni. Fudada. Leader ini tahu ni betami. Tanah fudada dia mah. Da Malik al Muluk. Da Malik al Muluk. Enta faham? Enta faham mazdi? ما في اثنين ملك واحد ملك بس. أنا اثنين ملك والدولة واحد ما في. ملك الملوك. أنت فاهمني؟ الله ملك الملوك. لا أنا ما راضي هذا.
أنت بس بالنسبة للإنسان ملك. إن شاء الله إن لك بالخير إن شاء الله. الله يوفقك. thank you. السلام عليكم. ربنا يحفظك. الله 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 ችግር በስቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣም ይዘው መጨበጠው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው ባዶነቴ የሚሞላ